Kana beektu laati. Kooriyaa Kaabaa keessatti of ajjeesuun yookiin of ajjeesuuf yaaluun haga dhaloota sadiitti nama adabsiisa. Utuu pirezidaantiin biyyattii dubbachaa jiru muguu fi kolfuunis haala ittiin nama adabsiisu qaba. Kana qofas miti Kooriyaa Kaabaa keessatti fiilmii fi muuziqaa biyya alaa ilaaluun dhorkaadha. Gama biraatiin immoo Kooriyaa Kaabaa keessatti bashannana biyya biraa deemuunis dhorkaadha. Ammatumaayyuu hin eeyyamamu. Akkam jirtu daawwattoota keenya seerota ajaa'ibaa ja'a Kooriyaa Kaabaa keessa jiran kan addunyaa ajaa'ibsiisan isinitti hima haga dhumaatti na waliin tura. Lammiileen Kooriyaa Kaabaa akka biyyaatti carraa miidiyaa fi intarneetii hordofuu waan hin qabneef waan addunyaan keessa ooltu waan beekan tokkollee hin qabanii. Kanas kan godhe seera biyyattiiti. Mootummaan biyya isaanii intarneetii fi carraa miidiyaa isaaniif hin eeyyamu. Lammiileen Kooriyaa Kaabaa akka biyyaatti carraa miidiyaa fi intarneetii hordofuu waan hin qabneef waan addunyaan keessa ooltee bultu waan beekan hin qabanii. Kanas kan isaan irratti murteesse seera biyya isaaniiti. Mootummaan biyyattii akka uummanni carraa intarneetii fi miidiyaa idil-addunyaa argatu mootummaayyuu eeyyame hin beeku. Wantoonni hedduunis heeraa fi seera biyyattiitiin daanga'eera. Wantoota biyyattii biyyoota biroorraa adda taasisan keessaa tokko dhimma seera biyyattiiti. Seerri biyyichaa biyya jechisiisaatii jira. Biyyoota biroo hedduu keessatti dhimmoonni akka seeraatti jiraachuun isaaniiyyuu namni hin tilmaamnee fi hojii idilee isaa keessatti guyyaa guyyaan raawwatu. Kooriyaa Kaabaa keessatti garuu adabbii cimaa namatti fida. Seerota Kooriyaa Kaabaa keessa jiran kan addunyaa ajaa'ibsiisan keessaa tokko of ajjeesuu yookiin immoo of ajjeesuuf yaaluun haga dhaloota sadiitti nama adabsiisa. Miseensa maatii keessaa namni tokko yoo of ajjeese yookiin yaalii of ajjeesuu raawwate adabbiin isaa miseensota maatii guutuu kan mudatu ta'a. Yakka of ajjeesuu qofa osoo hin taane yakkuma kamiyyuu raawwachuun maatii haga dhaloota sadiitti adabsiisuuti mala. Namni tokko yakka hojjetu akaakayyuu abbaa fi ilmatti darbuudhaan adabbiin dhalootaa dhalootatti ce'a jechuudha. Maatii qofallee osoo hin taane namni dhuunfaa tokko yeroo yakka hojjetutti hoogganaan waajjiraa yookiin immoo dhaabbanni namni sun keessaa hojjetullee hojjettoonni isa wajjin hojjetanis adabamuutii malu. Kanaaf Kooriyaa Kaabaatti namni namaaf jecha osoo hin taane ofiif jedhee yakkoota adda addaa irraa wal dhorka. Sababni isaas namni tokko yoo yakka hojjete nama yakka hojjete sun qofa osoo hin taane namoota isa wajjin hojjetanii fi maatii isaatus wajjiniin adabama waan ta'eefidha. Seerri addunyaa ajaa'ibsiise kan Kooriyaa Kaabaa keessa jiru inni lammaffaa muguu fi kolfuun haala ittiin nama adabsiisu qaba. Keessumaa pirezidaantiin biyyattii utuu haasawa taasisaatii jiru muguu fi kolfuun adabbii cimaadha qaba. Waltajjii pirezidaantiin biyyattii Kiim Joong Un haasawa taasisuu irratti rafuu yookiin muguun adabbii du'aa fiduu danda'a. Namoonni hedduun haala kanaan ajjeefamanis ni jiru. Akka fakkeenyaatti bara 2015 ministeera ittisaa Kooriyaa Kaabaa kan turan Hoon Jun Kool waltajjii Kiim Joong Un qondaaltota waraanaaf ajaja dabarsan irratti hirribni shillimuu waan isa gooteef namoota 100 ol fuulduratti rasaasa farra xiyyaaraatiin ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Addumatti immoo waggaa waggaadhaan gaafa adoolessa 8 kolfuun baay'ee dhorkaadha. Guyyaan kun guyyaa abbaan pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa bara 1994 du'aan boqote waan ta'eef namni guyyaa kana kolfes adabbii cimaatu isa eeggata. Guyyaa kana kolfuu mitiiti sagalee guddaadhaan haasa'uun shubbisuun yookiin immoo alkoolii dhuguun seeraan kan daangeffamedha. Seera kana kabajuu dhabuun ammoo gara kaampii waraanaatti ergamuu yookiin immoo ajjechaa hordofsiisuutii danda'a. Seerri Kooriyaa Kaabaa keessatti hojiirra oole inni sadaffaanii fiilmii fi muuziqaa biyya alaa ilaaluun dhorkaadha. Muuziqaa biyya alaa dhaggeeffachuunis ta'e fiilmii biyya biraa ilaaluun akka yakka guddaatti ilaalama. Biyya sanatti lammiilee waa'ee fiilmiiwwan Hooliwudii fi Booliwud wanta beekan tokkollee hin qabanii. Namni fiilmii Ameerikaa utuu ilaaluu qabame ni ajjeefama. Fiilmii Hindii ilaaluun ammoo mana hidhaatti nama darbachiisa. Fiilmiiwwan saalqunnamtii yookiin poornoogiraafii ilaaluu fi rabsuun kallattiin adabbii ajjeechaan nama mudachiisa. Kana malees televizyiinii barbaadan ilaaluun dhorkaadha. Kooriyaa Kaabaa keessaa chaanaalota televizyiinii 3 qofatu jira. Sadanuu kan mootummaati. Namni barbaade isaanuma jijjiiree ilaala malee miidiyaalee idil-addunyaa garaagaraa ilaaluudhaan mirga tokkollee hin qabu. Tajaajilli intarneetii nama hundaaf hin jiru. Namoonni intarneetii akka fayyadaman eeyyamamuu fi hooggantoota siyaasaa fi maatii isaanii barattoota manneen barnootaa qarootti baratanii fi kutaa waraanaa dhimma saayibarii irratti hojjetan fa'i qofadha. Kunis addunyaa ajaa'ibsiisa. Sababni isaayyuu addunyaa mararraa Kooriyaa Kaabaa qofa keessatti seerri kun hojiirra oole. Seerri Kooriyaa Kaabaa keessa jiru inni arfaffaan kan addunyaa ajaa'ibsiisu bashannanaa biyya biraa deemuun gonkumaayyuu hin danda'amu dhorkaadha adabbii qaba.
bashannanaafuuti bilbila biyya alaatti bilbiluu yakkadha. Bara 2007tti namni bilbila idil addunyaa yookiin intarnaashinaal koolii hedduu taasise tokkos ajjeefameera. Dhimmi addaa alatti nama bilbilchiisu yoo jiraates dhimmichi ilaalamee gama mootummaatiin heeyyamni kennamuutii qaba. Bashannanaafis ta'e yeroo boqonnaa biyya biraatti dabarsuun hin eeyyamamu. Yeroo baay'ee namoonni Kooriyaa Kaabaa irraa gara biyya biraa deeman hedduun biyyattiitti hin deebi'anii. Biyya biraa turanii gara biyyattiitti yoo deebi'an adabbii guddaatu isaan mudata. Kanaafuu biyyuma dhaqanitti hafuu filatu jechuudha. Surree jiinsii uffachuu fi rifeensa akka fedhanitti sirreeffachuun matumaayyuu hin danda'amu, dhorkaadha. Seerri uffannaa jiinsii dhorkuu wayita ragga'u mormii hedduu kaasee kan ture yoo ta'u, garuu akka seeraatti tumame hojiirra ooleera waan ta'eef seera kabajuun dirqama lammiileeti. Kanaafis jiinsii uffachuun akka mallattoo kaapitaalizimii leellisuutti waan ilaalamuuf namni kamuu jiinsii uffachuun isaaf hin eeyyamamu. Dubartoonnis yeroo mara uffannaa jilbaa ol mul'isu uffachuun matumaayyuu dhorkaadha. Akkaataan rifeensa mataa itti sirreeffatan waan murtoo mootummaatiin bahedha. Akka biyyattiitti akkaataa namni rifeensa sirreeffatu gosa 28tu jira. Isaan keessaas 18 kan dubartootaa yoo ta'u, 10 ammoo kan dhiiraati. Kanaan alaa istaayilii mataa koo akkaataa rifeensa koorraa bareeduttan istaayiliin barbaadeen sirreeffadha jechuun matumaayyuu hin danda'amu. Addumaan immoo namni istaayilii rifeensa isaa istaayilii rifeensa pirezidaantii biyyichaa fakkeessee sirreeffate adabbii du'aatu isa mudachuutii mala. Addunyaa ajab jechisiise. Seeronni biroo kan Kooriyaa Kaabaa keessa jiran kan addunyaa dinqisiisaa jiran ammoo namni tokko hagamuu yoo duroome hagamuu sooressa beekamaa yoo ta'e konkolaataa hedduu bituu fi meeshaalee faayaa hedduu bituun matumaayyuu isaaf hin danda'amu. Kunis akka yakkaatti ilaalama. Qabeenya irraa afaan ni jira taanaanii deeggarsa waraanaaf akka oolfamu taasifama. Konkolaataa bituun kan eeyyamamu namoota muraasaaf qofadha. Qondaaltonni mootummaas kanneen dhiira ta'an qofatu konkolaachisuutii danda'a. Dubartoonni poolisii tiraafikii ta'aniyyuu konkolaachisaa ta'uun isaaniif hin eeyyamamu. Filannoon hojii fi ogummaas nama dhuunfaan kan murtaa'u osoo hin taane fedhii biyyattii irratti hundaa'uun mootummaatu murteessa. Kanneen ajaja kana hin fudhanne immoo gara leenjii waraanaatti ergamu. Guyyaan dilbataa immoo guyyaa hojii waloo duulli qulqullinaa itti gaggeeffamu yoo ta'u, guyyaa kanas qulqullinni hundi harka namaatiin kan raawwatamuu fi meeshaalee garaagaraa fayyadamuunis matumaa kan hin eeyyamamnedha. Haala biyyoota kaan irraa adda ta'een ammoo daldallii fi fayyadamni qoricha sammuu adoochuu yookiin immoo mariju'aanaa akka seeraatti adabbii tokkollee hin qabu. Egaa seeronni Kooriyaa Kaabaa kun ajab biyya jechisiisa. Isinoo daawwattoota keenya dhimma kanarratti yaada maalii qabdu? Yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Seerota Kooriyaa Kaabaa isinitti hime kana keessaa isa kamtu baay'ee isin ajaa'ibe? Kan baay'ee isin ajaa'ibe koomentii irra naa kaa'aa. Viidiyoo kana laayik godha. Akkasumallee chaanaalii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatina. Isinoo daawwattoota keenya seerota Kooriyaa Kaabaa hagammaatti isinitti hime keessaa isa kamtu baay'ee isin ajaa'ibe? Isa kamtu isin dinqee? Yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Akkasumallee viidiyoo keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Odeeffannoo kanaaf BBC wabeeffannee sa'aatii muraasa booda oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura.